Maqaan kee eenyu maaliif as dhufte? Maqaan koo Kimii jedhama. Irreechaaf dhufe. Kimii afaan Oromoo akkamiin baratte? Fedhi koo. Asuma warra Oromoo as jira. Oromiyaa ture. Waggaa tokko achi ture. Waggaa tokko Oromiyaa eessa turte? Adaama ture. Adaama baratte? Asuma baradhe. As jalqabe. Achi itti fufa jira. Gaariidha. Mee ayyaana irreechaa kun asitti Oromoo walii bahee ulfeessaa kabajaa jira. Akkam agarti? Baay'ee bareeda. Ani irreecha Oromiyaa deemee ture yeroo lama. Akka Bishooftu miti. Garuu baay'ee natti tola. Ka Bishooftu akkamidha guddaadha? Nama hedduu. Million, 2 million. Nama baay'ee. Baay'ee ada. Ayyaana irreecha kanatti ati faranjiidha. Aadaa Oromoo maaliif jaalatta? Ani barsiistuudha. So barattoota kooti Oromoo ture. Kanaafuu jalqabee waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee afaan Oromoo jalqabee ture. Waggaa 12 ture jalqabee. Itti fufee baay'ee jaalladha. Oromiyaa hojjettee achi jiraatte ture. Walumaa galatti mee ayyaana kana ilaalchisee Oromoo fi ergaan yookaan dhaamsa qabdu jira? Dhaamsa kan warra Oromoo itti fufaa afaan itti fufaa aadaa itti fufaa Ameerika keessa. Hin badde ijoollee baay'ee hin baranne afaan Oromoo baay'ee na gaddisiisa. Galatoomii yeroo biraa bal'inaan haasofna nagaatti. Galatooma.